karaa dhugaatiin Itoophiyaan guutuu yoo irra gorte abdiin harkaa baasuu hin dandeettan. Ma'a salaama. Dhimmi abdii raggaasatiif dhimmi kiyya bappiis bichaa no miyalko. Piis yoon ta'in fixuu hin dandeettan. Ani gowwaadha hin beeytan. Inna sanirratti amma miliyoona 5 jennaan gannaa liqimfamuu jala kanaa kun ijoolleen nama arrabsaa keessattuu warri kenna kun akka bada nama arrabsa kaa warri islaamummaa waliin qabnuun kun amiiruma keessa galee ka dura silaa du'uuni hedhu asirra fide. Eega fide immoo fide. Amma waan naa gootan. Yoo waan kanarraa hubannoo qabda warri korellee Ustaz Qasim Fantillee, Abaadarri Fantillee, Ustaz Xaahir Fantillee, Aliin Fantillee dubbadha. Yookaan yoo birrii miliyoona 30-40 isin gaafatan kunoo namni 18,000 jira amma birrii gur. Yoo miliyoona doolaara 55,000 san taate doolaara 55,000 jechuun bilaak maarkeetiin miliyoona 9 baankii yoo taate gadi bu'aayu. Kanuma miliyoona 10 yoo baankii taate miliyoona 10 ta'a yoo bilaak maarkeetiin miliyoona 9 ta'a. Miliyoona 7 tirfii jira jechuudha. Gargaarsaaf ga'ee irraa hafa birrichi. Kanaaf yoo dandeettan asumatti haa dhaabatu anillee dhiifama gaafadhaa obboleessa keenya uummatarraa dhaaba. Dhimmi piraayiveetii jaartiin wal lolanii uummatarraa ganamaa galgala ilmuun kun haa dhaabbatu jara keenya maqaa keenyaafuu gaarii miti wanni kun. Akkasii warri mootuu lakki asli hin dogoggorte. Birriin haganaa yoo jettan mootuu dubbadhaa olamaawwan keenya asirra jirtan. هنا الرمضان يودي ويقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ فرحان. كم نجاجر تنون دي كيسانو؟ نجا فيا. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله جيتش ما دايكا تقول بدان ان شاء الله دبيون دعاء سوجرتني سنيتا كان رسنه وليس كين عبد ربنا فيسوني جل كبارا كلام فارق الاسلام ما صارت غدي ساده ابو Haata'uti akkuma jettanu nun akka garee shaadaatti inni jalqaba akkuma nama kamiyyuu waan kana dhageenya akkuma nama kamiyyuu gargaarre malee garee shaadaatiin wanni wal qabatu hin jiru garuu warra garee shaadaa faana nama hojjetaa ture jechuun nama daawaa gochaa ture jennee amanna garuu wanni kun akka garee shaadaa faana akka biraatti waliin qabanne akka adda nu baaftanii garee shaadaa jechuun asliidhuma isinis wal qabata jechuudha akkas taanaan wanni isin duuba waa dhoksinee hojjennu hin jirru nuti yoo goone isinitti achas baanee himanna waan jirullee dubbanna jechuudha. Dhugaadha ammoo erga inni mana yaalaati gadi bahe ammoo waan kana nu qaqqabee jennaan ustaazonni poostii godhanii jennaan dhaabbadhee maal mara poostii godheyyuu. Silkii sirreeffadha. Nagaamu sagaleen kiyya. Eeshi dubbadha. Ani jarjareeyyuun goone erga namoonni godhanii bultii 4-5 turee godhe maaliif jennaan uumama kiyyatti waan jarjaru isinii galee maaliif jennaan waa adda baafachuu naaf wayya. Akkati saatee nama wayiin wal qunname waa gurra na buusanii tole jedhee dhuma dhiise garuu isa wajjiniin immoo bilbilee haaseera dubbis abdiidhuma bilbileetiin waa ittiin haasee waan tokko dubbii alarra jira waan hin quba qabu hin qabu laakiin ammoo waan kun yoo waan ta'u taate gara fuulduraatti akkaawuntiinis kan irratti ta'uu hin qabu komitee keenya lammaffaa yoo deemuufis dhuguma birriin si akka ta'e immoo ammas birriin hagami reefarii barreeffames nu kenni birriin si barbaachisu hagami jedhee waan hunda gaafadhee san boodee tole jennee adda baanee bultii lama booddee reefarii fi waan garaagaraa naa kenne. Haa ta'u har'a ganamallee dubbii wayina qaqqabee ture dubbii sana namoonni beekanii jechuun koreewwan biyya keessaa wayii akka waan kana walgaanii haasa'an dubbataniiru garuu dubbiin kun galgala si dhaqqabsiisna sii bilbila naan jedhanii naan bilbille asuma irratti wanna jechuu jira namoota arguu jira. Yaanni ko akka kootti osoo dubbii kana amma asitti dhaabdanii warri koree har'a yoo isa bira deeman ta'e bakka inni deeman eessatti akka deeman maal akka haasan adda baafannee deebiin kam amanee uummatatti bee waan jedhu akka jedhu lakki immoo hin amanu jedha taanaan immoo yoo isteetmentii nuu baasee asirratti beellamaan bor galgalas ta'e boroolees ta'e beellamaan osoo as nuu dhufee godhame wanni kun ammatti yoo jennee inni dhufee dubbatu taanaan isteetmentii of harkaan qabnu taanaan cal jennee dhuma dubbannee nunis miiraan haasofnee namootas miira keessa galchine isaaniin illee miira keessa galchuun immoo garam nu deemsa laata maslahaan isaa akkamtaa waan jedhuuf mee waan kana otoo akkasiin laalle akka nama xiqqoo isinirra waa beeka osoo hin taane akka nama xiqqoo wanni itti yoo kana goone jechuu yaada isin gaafadha. Lakki naasofna hojjettanis immoo haasa'uu hin dandeessu laakiin kanaturra gaarii na fakkaata yaada. Asli
أما هاسا أستاذ فرهاني هاسا أكما أديم سكاجيل فمات لالا وان كان أرجو يا راكماني ريف دبدتي أنا أستاذ طاهر قلتوتي سيادة سودي جمالي نما قرشان جهاتاني وانو مكانا هاسوفني سرسني كالتيك أبسسني ينت والجيني ترد أقويا قوتو إيجا ترد تسا أبدي في أبليس أبدي في اللي نجوف نتفق كاتا مي أستاذ طاهر توان كان كيسة اللي ولدت اللي نقابي وان تيفي خوري جزاوي خوري ترى أرى وان سنيل تقومي أبولي إسلام وبكون راجرة هنگا فنن اللي سمجي روانتي ولا سينو طاهر أستاذ طاهر مي يا مسلم من أبليس اللي واتك يا ربنا عليه والله هاي مي أستاذ طاهر وان جل كبرة وانا رتقول اللي واهون داو أنا ما تاسكي تسافرتني أبولي ذا مزمورة ده كيف تادي منامو إذا ورابين هيرجع ما جتن وجولتنا دوغا والله أنا ولدت أنا هندا جارا يجو وأنا أما وايد نتأمل أنا ما وايد نتأمل هندا جارا وانا نتأمل ما بيتني وجولن تون هنجر جرتي أكانا ولدت بون مجان جوا يوتي كنا من كبي نتاعو هم نكنا أولي وانجي سواليتي ولدت بوينا يعني كنا ونم بينه because ولين بين وانته بالله إذن كنا في وان قبل غورا كنا في ركومتي غارو أن أمم يوغوامو غران نندو فيالو ممكية غران نندو أما أبدي ما شاء الله يدل وما هم تورا دقة نبكة بريكنا ماله مجانكون ما شاء الله جران حدثون أصلي حدثون أنا بتاعتي توجي يا بتاعتين فيديو ورابين أرجع جركون شيء كوني تزوان قرطيره sodaachisa booda itti deebina booda nu sodaachisa jedha amma waan goonu qubna gadi taa deebinu eenyu gadi miti amma waan goonu kafa abdiin raggaasaa laal abdiin raggaasaa illee haa dhufu marhaabaa haqa keessan dhugaa keessan kunoo tedheetiniin waan foorjii deemtuun kana ifaan ifatti aggaallatu qabna guyyaa boruu horee uumamtee malee maqaballeessaa kanaati an seenaa keessatti miidiyaa kanarraa gad dhufe jechuudha aaree arraba waa balleessu waan kiyya soba jechu rabbi natti be ko ba kiyya tafallama ankale kiyya baazetini yaalchisaa itin jedhe bar wallahi birri takka itin gargaarina mileena kura jaa kana anatu baase yaali isa barbachu full ana full sponsor rata wallahi ayye wallahi abdi وانا استاذ طايريو خبيه خوتي استاذ طاير فراخنا دبتو بس انه هيدر اتي اوبسنيتي الى اصل الدين السلام عليكم عليكم السلام إما كنر نمني بخوفتيو يادا كني بريدة هيدر اللي أولا كنيرا أستاذ فرحان اللي واجد أني مي أستاذ طاهر يور إما كان كيسة كوريتا أني كبير كنتاتي بلي ينكي يا ربي سودان نيوان جرو كيسة لغاجر تلفقاو النور جرا يو كان أمو يو أداني مبافن أكريف أستاذ فرحان جنان كانت تدبافن نيقر حواسا دي بنان اللي وان توقو أستاذ طاهر مي لغاجر تسلفن وكايا جدون أن فرتني هيدر ناوبسيت اتدابي عزيز استاذ طاهر ربنا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إذا حسابا يلي ناس ونس جباب دمان حسا وهاي بوليس كينا أبدي رجاساتي وجول كبته نمني لكبستون نجرا فيو لين نجرا عتاوتي وانت كون قدرة دميسا أمة إسلامه هندا رفاسيسه مسلم تودا قفاميتي warri amantii biroollee rifatee fi jira jechuun maaliif inni kaan amantiidhaan deeggaree inni kaan namummaanis ilmi namaa kun nama deeggaruu danda'a obboleessi keenya kun erga gaafa dhukkubsateeti namni hedduun deeggarallee ture gaafachallee ture haa ta'uti gaafa jalqabaa namoonni miidhamuu isaa irraa jalqabee waliin dhaabbachaatiin ture ni jira keessatti kan nuti beeknu waa'ee kanaa irratti tokko Haydarii fi Mubaarak آدم أستاذ مباركي جرى لمان كان بينا يرو سن أكا جارات يانس عمر عدف سعودي جرى يرو سن كيستي أكو ملقى النري فني وبلسكين هيدر فات واللي غافتشات الري أكاسما نما بيرو اللي وردفاتين انتوري هاتوتي وبلسكين يكون انفيني إبا مادا دبيكي سجرى غيارا تمرو مانا ويا غيارا كان guyyaa irraati iyyuu miti armaan dura obboleessa isaa magaalama keessattiin argee addisuudhaan bar abdii miidhamaadhaan aan jedhe
miidhamaa ta'uu ni beeyna. Kanaafuu waa'ee abdii hojii wal qabatee deeggarsi haa godhamuu fi yaalamuu qaba. Hanga biyya alaatittuu deemee haa yaalamu. Dhimma kanarratti ammoo koreen itti haa godhamu waan jedhu wajjin haasofnee turre jechuudha. Addisu sana booda haalli tokko tokko waan namaaf hin mijanneef anis namoota tokko tokko walitti qabnee dhimmi abdii kun koreen ijaarramee koreedhaan hoogganamee yaalli isaa yeroo gabaabaa keessatti akka godhamuuf waan Network ini tingkat kamar. Network ini tingkat kamar Ustaz. Boleh sekian baik midama dah. Kanaafuu waan jiru taafillee ifoomsaa deemuun barbaachisaadha jennee waliin haasaa turre. Haa ta'uti akka carraa taanee abdiin arganne abdii innaa bilbilutti. Sagaleen keessaniin badeessu waan ta'eef bakka ammaa deebi'a. Iddoo kam? Ifa gochaa deemuu qabna waan jiru waan walgeettii keenya guyyaa har'aa. Okay, wanti kaayyoon keenya walgeettiin har'aa inni jalqabaa tokko obboleessa kennaaf maallaqa agamitti akka barbaachisu akkasumas ammoo yaadni jiru akkaawuntiin haa banamu waan jedhamutu iyyuu ture. Akkaawuntiin maqaa nama sadiitiin banamuu qabaa waan jedhu abdii raggaasaa ennu obboleessi abdii addisuun dubbachaa ta'e. Hunduu yaada kan inni fudhatan. Erga fudhataniin booda wal geennaa jennee dawwalle. Abdiidha yeroo bilbilutti abdiin ammoo na dhukkubaa hospitaala deemuu barbaadaa jennaan nama hedduun jirraa abdii sitti dhufnaa jennaan lakkii anamma achi deemaa mee akkam goonaree jennaan achitti isinitti dhufaa nuun jedhe nutti dhufuu hin dandeenye obboleessi illeen akkasuma haajaadhaaf jedhee nu biraa kute bifa kanaan gargar baane jechuudha. Walitti deebinaa kan jedhu irratti guruupii ijaarree dhimma kana isaan illee itti galchine waan jiru waan ammatti uummataaf galaa ture hin beeynu anaga birriin aga guurramaa ture hin beeku ani koree miti jechuudha achi keessatti namni adda durummaadhaan dhimma isaa harkaa qabu Haydarii fi Mubaarak hiriyeessaa turan jara kana lamaantu jalqabarraa quba qaba jechuudha. Mubaarak Musammaa moo? Jalqabarraa kan quba qabu. Mubarak Muhammadi? Mubarak Ustaz Mubarak Adam. Mubarak Adam jedhama. Isaa fi Haydartu jalqabarraa. Waan akkana keessatti maqaan koo waamna isiniin ta'u miti. Warri maxxanse. Isiniin ta'u miti maqaan koo waamta malee. Alaa kulli haalit. Ayyee egaa jalqabarraa keessa jiraatin. Amma walumaa galatti. Ayyee yaada baay'ee gaariidha. Wanti irratti walii gallu erga wanti kun dhufee bakka kana gahee koreewwan kunniin guyyaa boruutirra ganamarra walitti deebi'anii mari'atanii dhimma kana ifoomsuun dirqama ta'a jechuudha. Erga wanti kun bahe dhugaan illee bahuu qabdi. Isa kana wanti jiru erga bakka kana statementiin guyyaa obboleessi keenya dhukkubsaterraa deeggarsi eegalamerra erga baasee booda hirreenni godhamee erga hirreenni godhamee booda yaalaaf waan isa barbaachisu wajji wal qabatee Heydar guyyaan gargaarsa eegalamee qaba viidiyoo uummanni haa waraabatu gaafa meeqatirraa eegaltan gargaara. Guyyaa gargaarsa Gaafa meeqatirraa gargaarsa eegaltan. Nan laalaa itti hafan gaafa Ramadaan wayiiti. Poostii keeraan. Doktor Abbaa Imaamaan galchine gaafa abdiin wanni kun itti galte iskiriinshuut godhadhaa hundi keessan deema. Namni 15,000 ajirtan kun namni dhugaa barbaadan gaafa jalqaba inni waan kun itti galte deema iskiriinshuut godhadhaa. Dubbadhaa Ustaaz Farhaan. Ayyee jazaakumullahu khairan xiqqoo dubbadha inshaallaati. Guyyaan sun anuu fiduu nan danda'a li'annahu jalqaba gareen shaadaa dhaabbanni isaa maal akka ture isinitti himuu barbaada. Nutu jalqaba birrii sana galche waan taateef akka na bilbilamee rifadhee yeroo jalqaba akka gargaaramu nam tokko birriin gaafatiina ammatti jenneen akka garee shaadaatti. Wanti isin gootani birrii akkaawuntii dhuunfaa irratti hin sassaabina. Kunoo koreen shaadaa biyya keessa jiranii barreessaa fi akkasumallee wanni garaagaraa biyya keessa jiran wanni hin jedheen birrii akka nama dhuunfaa irratti hin sassaabne
nuti akka nama dhuunfaarratti birrii sassaabatan hin sassaabnu. Maaliif jennaani waan koreedhaan godhame dhaqaa maqaa keessan birrii akkaawuntii baasaati nama 4-3 taate akkaawuntii kan erga baastanii booddee sassaabna. Akka nama dhuunfaarratti birrii sassaabna. Haga sanatti garuu gareen shaadaa waan qaburraati haa gargaaruun mana yaalaatti waan barbaachisu jedhee yeroo sanaaf bilbilanii waan barbaachisu birrii ergaa ture jechuudha. Waan garee shaadaarraati. Hamma wanniidhaan bahutti jechuudha. Amma koreedhaan bahutti. Sanbootteedhaa bahanii osoo Baatii meeqa ta'u isaa hojjetanii agarraa jedhu. Baatii ta'u. Baatii meeqa ta'u hojjetanii aga amma. Wallahu alam san dubbadhee jennaan yoo dubbatame akka biraatti ilaalamna wanti akka goonuu dhabni naan jennaan khalaas jedhachumarraan irraa dhaabbadhan gama kooti akka nama dhuunfaatti waan gargaaruu fi du'aa gochoo ta'e malee waan biraa keessa illee hin seenne gasiiti. So wanni ani jechuudha barbaadu nu warri garee shaadaadhaa silaa dhaabbanni keenya yookiin immoo dhaabbiin keenya kana ture wanti nuti feenu kana ture hin taane ammoo waan ta'eef immoo nun akka garee shaadaatti garee shaadaa nu jalaatiin tuqiina gareen shaadaa kan keessanii waan balleessaan jiroo jiraate ni fudhanna laakiin ammoo nama balleesse kamuu nama uummataaf deemu kamuu si wajjiniin jirra ammas illee waan kana sirriidha jechaan jiru sirriidha wanni kun adda bahuudhaa qaba ilaalamuudhaa qaba isteetmentiin ilaalamuu qaba inni illee dhufee dubbatuudhaa qaba yoo dhufanii hin dubbatamne ammoo waan of harkaa qabdan isin baasan Ustaz Farhan amma gizee isin wal mormitan warra amantii kanaan hadiisa fi qur'aanarra daliila jiru fudhattaniimi. sirriitti. Anamma hadiisaaf daliilan isin dura dhaabatan. Fudhattan hin fudhattan. Fudhachuu baattan waan isin godhu qabu isinitti hima. Dhaabbataan jirtu jenne aslee maaltu jira beektaa? Ati sirrii yookiin of harkaa qabaachuu dandeessa barsi mormuun jiru. Wanni jedhee mee komiteen akka biyya keessaatti amma warri jedhan kun wal bira dhaqanii har'a argachuudha yaadan kun har'a isaa argatanii mee as deebi bilbiloo seene. Itaafuu waa jamaa bilbila seeneef na fakkaata. Inni ni dhagaa bara ustaz. Odeeffannootu as fiigaaraa obsaan qaqqabuu hin gaayyaaniira. No, ani waan ati dubbattu kijiba jechaan jiru maaliif jennaan namoota hedduurra har'a guyyaa har'a na dhaqqabaa ture waan ta'eef waan baay'een jechuudha. Informationii jechaan jiru siin. Garuu waan kun tasgabbiidhaanii akkuma har'a jedhan komitoonni dhaqanii isaaniin haasa'anii waan kan dhugaadha akkam gootan eessatti bee jedhamee haasa'ame yoo dhugaa taate dhugaadha jedhame. Lakki yoo kan jedhan taate immoo akkanii isteetimentii waliin Itoophiyaa keessatti akkuma jedhanu abbaa malee bahuun hin danda'amu na fakkaata. Waliin isteetimentii baasanii akka uummatatti as nu fidan irra bareedaadha malee nuuni wanni hojjechaa ture akkuma isin amma jettan uummataa malee nama qobaatti akka birriin galuun feene ture. Uummanni keenya immoo kanaan akka miidhamuu hin qabne ganamarraa zuurii irraa kaasee naan dubbatamaa ture baatan akka viidiyoon hojjenne mee qo'aa itti ilaalla jennaan tole jedhee naarra eegaa ture galgala sibilbilaa information hunda fudhannee dhufna jennaan. So baaneen dubbanne nuti agarraa garuu waliin mari'achuudhaan warri garee shaadaa walitti qabamuu dadhabne gidduu kana torbee guutuu wal barbaadaa turre walitti dhufuu hin dandeenya hunduu mashguul matee jechuudha. Haasasaan dubbachuu salfattan malee keessan isin geechuu isinillee. لا جلكما وانتو كتورا كان قباتيني ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جد وانتو كودوني سنقبت درا أدبا فدا جد تربي درا اللي رجع ترى وانسان أما اللي رجع دوكارا ينرجعني أما اللي حر نبي فتبينوا ترترى الموت تبين الدليل في دينه bareeda goote waan qabdu sana maal jenne reemma isa nuu fidanii dhufumoo waan kana gaafatanii dhufumoo akkam godhama moo cal jenne yoo nuu qoftas irratti haasofne furmaata argata laata amma bar ate kun harka geera akkas jettee bahuu dandeessa uummanni illee akkan gargaara si qofa otoo hin taane nuti baanee dubbachuun dirqama keenya bar uummanni nyaatamuu qabu uummanni muslimaa ustaawota dubbate ustaawotatu gargaaraa jedhamee akka nyaatamu feenu nuti maaliif jennaan muslimadha haqarran nama gargaara malee kijibarran nama gargaaru eenyumtu taanaan. Kanaaf wanni jechaa jiru yoo asirratti qofa dubbannee isa bira ragaa kanas fidannee isallee finna amansiisuudhaan dandeenye uummanni kan gargaarne qofa goona malee waan kun dhugaa nuun bahu jechuudha akka waan jibban wayita akka nu jalaan laalamne atis ragaa kee yookiin nu baaftee yookaan immoo ijarri isaan haasa'anii boritti nuu bule manuma kee kanatti boritti nuu bule isaan haasa'anii wal arganii waan kana mari'atanii yookaan amananii dhufan asirratti waan dubbatan dubbachuu lakkeewwan dhaqanii isteetimentii baasanii asitti akka nu laalamu gochuu yoo ta'e weelkam yoo hin taane immoo walitti deebina. Waan jedhu dubbadhe barakallahu fiikum ani yaadni koo kiyyaa dhaabni kiyyas kanumadha akka garee shaadaattis wallahu alam nambaa yoo baay'ee deemtan jechuudha waan tokko jedhee deemuu doktora hojii tan babbaa jira viidiyoo bani dubbadhu maaw viidiyoo bayi maal ani niin baala yoomashi doktora Aslee hin goolamna dheeressinu namuma isin viidiyoo hin goolamna salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ummata keenya dhugaa dubbachuudhaafi
tuttuqaatu waa kaasa ana tarrafame jalqaba ana aaraan jira kudha ja'a na qaxaqateera namichi ijoolleedha akka waan guruppii wayii keessaa gadhiifamanii wushaa maaloo waan jari naan jedhan wallaahi mataa na ba'e jechuudha dhufanii mulluj na godhan waan barbaadde barreessi boon jedheen takka arsii sagalee ta'a shawaa sagalee ta'a wallaggaa sagalee ta'a hadda sagalee ta'e natti dhuftanii jedheen hin ta'u deemaan irraan jedheen abdii laggaasa sagalee taatu saree maaloo naan jedhan hin ta'u jedheen haala jechuudha maaliif gosa kudhan natti barreessaa oolan jechuudha laayivii na dorgan ana nagaa ana biraa maa inni naan jedheen itti himneen asii sagalee ta'e eewutti sagalee ta'a ta'e naan jedheen na tarrabaa ture innis achi dabarfatanii falan achi dabarfatanii fi tarii dhukeerraa kaasanii jennaan dhiisaa jedhaa dhaqee erga barbaadanii qaqottaa qoyi bayi naan jedhee na baasee dubbii kana kaase dubbiin kun akkatti kaate aydaniin ragaxoo eegalee egaa birrii siin jettanu birriin gaafatame mana birriin immoo nurka jiru akkana kan akkana godhatuudhaan ka'ee jechuudha inni kun kanuma walumaa galatti obboleessa keenya Abdii Raggaasaa ajjala jirta wallahi rabbi siyaa fayyisu wannati taate harka namaatiis ta'e harka diinaatis ta'e akka jedhamu sanaas ta'e rabbi siyaa fayyisu ani ilma namaatiif dhukkuba nawwu kubbadheen darbe madaan nama laalata yoo akka carraa birriin akka asliin jedhu ta'e an bucuusii wanta aslii mana cufadhee fi gee dhufee fi asliin jedhee dhaabsuman ture aaraa gati tureef tasgabbaa'ee kaanaan aslii akka carraa mucaa kana namni jibbu danuudha sitti erganii sis maanoo tussisanii isa kan hin gargaaramne godhu ta'a dhiisennaan ofan ajjeesaan evidensii qaba callisiidhaan jedhee walumaa galatti yoo akka carraa wanni kun akkuma sana ta'e ani immoo kanan jedha gabaabsaati mucaadhaaf dhugaa kennaati yoo miidiyeetii kudha ja'a guuramee jiraate ustaazonni keenya ustaaz Faraanis ta'e abbootii keenya aslii akkuma jedhe aslii miidiyeetii kudha ja'a guurame jedha fixaatii deebi'uun waan barbaachisu atti fakkaatu garuu dhaqaati aslii wajjin fixa lakki yoo jedhame hoo beellamannee biroo itti lachaan assalaamu alaikum waan fiteera. Carraan akkanni dooktar Aboo gistaka Mr. Ramzan maal jabee taagizee takka miliyoona 16 jettaniimi miliyoona 4 itti guunnee fiiti 10 makiinaan binnee fi 10 isaan wallaannaa hokkeerra waliin dhaabbannu kana walirra faamuu illee gaarii. Makiinaa lama bitamee. Tabiraamu. Bakka ni gaanii. Makiinaa lama haarawaa bitame. Ni gaa bakka. Shut up.